har'a kan inni irraa dubbachuu dhufee fayyoon viidiyoo gadhiistee turte argitanii jirtu. Isheerraallee nan dubbadha. Haadha eebboo irraas nan dubbadha. Haadha eebboo viidiyoo kaleessa fayyoon gadhiiste sana isheedha kan sheeritti godhee jechuudha. Viidiyoo sana kan fayyootti sheer godhee haadha eebbooti. Nan dhiise. Eshi jedhee sagalee qabee fi maaf sheeritti gooteedhee aaree loleen dhiise. Saniin booddee maal gooti? Sagaleen lolee sana namni iccitii fuudhee miidiyaarra nama baasa. Namni sammuu qabu, namni sammuunsaa yaadu iccitii fuudhee miidiyaarra baasu jechuudha. Waan hin keessaan sagaleen itti qabe fudhatee yuutuubii irratti maxxansite. Gaafa dhaggeeffadhu hundaa'u itti dabaltee diraamaan kanaan dura waggaa 2-3 dura hojjedhee gaafa ilaalu viidiyoo keessatti waraabdee fiddee maxxansite. Gaafa ilaalu waa hundumti isaa waa'ee makiyya. Akkasii daa'edheetanii kanaan dura eengadda yoo na arrabsite rakkoon qabu amma daarii dabaltee nan kaase viidiyoo sirrimoo fi gochisiise. Itti barreessee jechuudha. Abbaa yuutuubiitti waan dogoggoraa hojjechaa jirti jedhee footoo kiyyas liinkii isheenii viidiyoo charratti hojjette footoo koo hin beeka waan ta'eef abbaa yuutuubuma kanaan hin kasasee yuutuuba kanaan sirriitti na beeka waan ta'eef gaafan kasasu viidiyoo sirrimoof naa godhan hin beetti reeseen rakkoo wayii godhatetti ammas viidiyoo haaraa anuma irratti waraabdi bar viidiyoo haaraa ammas deebite ana irratti waraabdi ammas sirrimoof jalaa gochisiise. Adabbii amma kan ilaal ammas hin dhiiste ammas fidde viidiyoo ammas viidiyoo bifa qayyartee footoo makoo maqaa koo keessaa nan bifne amma fidde gadhiifte viidiyoo 3 wal faana viidiyoo 3 ammallee sadansaa jala taa'ee jalaa dha'ee cabse sadansaa jechuun jalaa sagalee balleessisiise isa tokko sagalee rimoof jalaa gochisiise sagalee kiyya jechuun akkan dhagaamnetti jalaan balleesse dhaqaa laala yoo sobeettanii maraachaarti boosse maraatte keessaan illee dhufte dhiifama na gaafatti anatti maa shaaffadde maashaaf kaleessa dheengadde si dhiisee jira maaf natti shaaffadde dhiisii si jedhe hanga nama tokko si karadhe si kabaje jennaan kabaje keerra dabarte jechuu maaliif namni akkamitti waan iccitii fudhachuu ol baasa maraatummaadha malee amma kan fayyoo kana beekaan ishee dhiise beekaa kabaja abbaa kakuutiifini ishee dhiise jechuu namni tokkoon kabajaa hin jaallatta nama waan ta'eef nama kabajaa nama waan ta'eef immoo nama jaallatta jechuu kabajaaf hin dhiise malee akkan akka haadha eebboo irratti taphadhe kana hinumaan taphadha. Na bartee haadha eebboo eenyu akkan ta'e na bartee sabboontuu akkan ta'e na barteetta dhugaa na bartee amma sirriitti na bartee qottee jalannee hundaan gubadde bar wallaahi sagalee sana yuutuubii irratti gaafan dhaga'u nin gubadhee miti abiddannatti qabatee akkan ta'u waan man ta'u na wallaalee nan baannanee baqa keessuma koo waan taa'ee jennan gattaa'ee laaptooppiin qaban beektan laaptooppiidhaan hojjetama wanta hojjetamu hunda isa laaptooppiidhaa fi aayifooniidhaan hojjetama itti gattaa'ee laapptooppii koo banadhee xap itti godhe xap qilleensa irratti wal faana gadhiistisayyuu ammas sa'aatii tokko turte sa'aatii 2 turte gadhiisi xap isa dhumaa viidiyoo kaasisu dhise sagalee isa jalaa remoof sagalee kiyyas kan sheellee remoof gochisiise amma yuutuubii isa dhaqaadhaa jiru bar sagalee jala tankolanyaa taatanii tankoliin barsiisina wallaahi tankolanyaa dhabama isin gochuun hin danda'a bar dhabama miti ji'a ja'aaf fuula keessaniin yuutuubii akkas hin fayyadamne isin godha fuula keessaniin fuula keessan hidhuun hin danda'a ji'a ja'aaf amma ji'a ja'aatti dabattanii teessu ji'a ja'a guutuu yuutuubii irra dhabama isin godhe fuulli keessan akka yuutuubii irratti mul'anne fuulli keessan yuutuubii irratti yoo mul'ate akka cufamu gochuun hin danda'a harka kiyya keessa saniifuu adabadhaa ta'a ineeyyo wallaggaan lijinan attaaqimende nama sammuun qaroomedha kanaafiyyuu adabadhaatii ta'a gaafa waa gootanii fi gaafa waa haasoftanii wanti kun akkamii wanta miidiyaarra boodhamu wanta miidiyaarra hin baane jedhaatii itti yaadaa ilaala fayyoon immoo jechuun anis hin xunne si dhiisee jira bara waan itti kaleessa viidiyoo sana gabbaastee abbaan kakuu sababii kootti si loleefini sirratti dubbadhe malee sin arrabsineen maal sarara dheerachuu si geesse maa kanarra dheeratta akka mataan kee qiciicaa ta'e rifeensi kee qiciicaa ta'e mataa miti rifeensi kee qiciicaa ta'e atuu hin beekta utuu bara maa har'ammoo jinni ma fakkaattee dhuftee amma sataradhee baqa ijaabuuffadhee jetteetu
nu hawwitee dhufte garuu jinnii ma fakkaattee dhufte jechuudha. Gaafettu jechuudha. Jinnii ma wayinatti fakkaattee iyyuu dhugaa jinnii ma wayinatti fakkaatte. Ati barsa taradhee rifeensa isuma akkas fash gootee facaajee fajaajaa ol fajaajee gaf fajaajee jiru sana wayyaa jechuudha. Ana tuquun duratti ana deebisu duratti kabaja abbaa manaa keetii kenni. Kabaji manarraa fi ofirraa ka'a. Ofii keetii kabaja kenni. Hiccitiin kee immoo akkana bira jiru hin beekta. Amma eessaatti hunda isaa qoradhee bira ga'ee jira. Lafa jala deemaan. Lafa jala deema. Waa hunda isaa qoradhee bira ga'ee jira. Naam. دقيقة ماما دقيقة أنا أكلم أختي. كيفك أنت يا أختي؟ كويس ولا ما في كويس؟ إيه مدام كويس؟ زمي بلو sagalee ko guddaadhaan gadi hin qabadhu. Kanaafuu jechuudha ani utuu viidiyoo kee garsii baase oluma jettee ijoollee keessan ilaaltu. Si qaanessaa ragaa wajjin hin deemu waan ta'eef garuu ani immoo akka kee hin ta'u. Dhugaan sin jedha akka kee hin ta'u. Mucaa waan itti biyya galuu dhiisteef waan itti namni akkamitti qe'ee warra isaatii heerumee qe'ee warra isaatiin naqu argitanii jirtu. Qe'ee warra isaatii dadhabeetti fayyoon miisrimti ta'a tilmaama yaada laala maaliif dhaquu dhiiste. Kanaafidha bar ani garuu kana hundaa iyyuu gadi qotee iyyuu hin dubbanne garuu ani miistira see hunda waa hunda shamaddadee xixiqqoodhee waasaap irra guuttadhee jira. Yoo isheen diddeedhaa godhee dabarsuuf waasaappi kiyyarraa hiccitiisee qofa informationii waan hundumaa sassaabbadhee jiraan. Garuu akka isheen ta'u gadi dhiisu. Maaliif abbaa manaa wajjin jirti haadha ijoolleetii haadha daa'imaati jedhee sammuun kiyya na yaadee dhiise malee xaraqqamadhee jira waasaappi irratti. Waasaappi tokko irratti sirriitti waa'ee ishee xaraqqamee jira dhugaan isiniin jedha. Sirriitti waa'ee fayyoo qofa hundisaa waa'ee fayyoo laallatu qofa. Sheer godhadhee tan keewwadhee jechuudha. Maaliif bakka injiraa miti hin sodaatti seenuu. دقيقة ماما شوي. طيب وهوندا سرت شير قردين جرا سنين أرجسيسو يوشن ديدي نتوتوت غادي سيدا باس hindi ditanan kana tahu banan jarsa ke kabajiti jalabuli ani si arras sef ani si lolef ani waan fedhi sin jedheef mana keen diddaati utuma ta'u mana keen diddaa marrageetti dubartiiti malee niiti dhirsa mataarra baate malee utuma ta'eeyyuu mana kenniista ammatuma sin jedhee bakkish in sobdi isheen sobdee mabaqa akkana taati malee jetteetu na tuffattee dhiista malee sobdee na tuffattee dhiista malee mana keen diddaa infalmachuu qabda malee mana keen diddaa sila maalumaafu jaarsa kee takka ittiin haasofta hin kabajjuu kabajjee wajjin hin jiraattu akka inni itti tuffatee si arrabsu nagarre kabaja hin qabdu bar kabaja waliin qabdanii. Isa sobdanii amma kaameraa fi lafiitti sobdee siira si taate itti haasoftu gaafa kaameraa cufatu mataarratti fincoofte daraar taate bar si beeka amalli kee bar fuula kee irraa beekama bar fayyu amalli kee fiizikaalli kee muudii ittiin mana keessa jiraatu muudii ittiin jaarsa kee jiraachiftu fuula kee irraa beekamaa jechuudha. Fuula keetti hima bar nama amallisaa gaariitii fi nama amallisaa badaa nama bakka caqqaaqaa fuula isaarraa himamaa jechuudha. Fuula isaa akkasumatti quphaadhee hima. Kanaafuu jennaan jaarsa kee kabajiitii wajjin buli. Yoo immoo kabajjee wajjin hin bultu ta'e amala kee hin sirreeffattu ta'e dubbiin isuma dheengaddaatii itti fufa. Si jalaallee callisaan jiru sillee dhiisaan jiru jechuudha. Kana beekadhu. Yerootti amma ijoolleen keenya dhiisii maal godhii dubbii kana dhiisii jireenya ishee keessaa bahi. Isheen maana xuxxutti maasaachaadhaan deemti. Ani immoo kan hin dhugaa dubbadhu maaliifan jibbama. Dhugaa dubbadhee tan du'a qaqqaan kana kaayyoon kiyya. Malee harka kennadhe ammaan bara ijoolleen engada dhiifama gaafadhe badii kee beekta badii keetu kana kanaaf akkana ergima qaballeessite dhiifama gaafatta qaba akkanaan jette bara marraggeetti ijoollee tokko jechuudha. Afuuftuu fi gantuu yartuu an nama qalbii isinitti fakkaadde gaafa na laaltan. Nama guddaadha bar isin ijoollee kiyya taatu bar ijoollee kiyya taatu malee achi addeebitanii nama na arrabsitanii miti jechuudha. Ilmaan kiyya taatu.